argachuuf dhabuu ani san madaalu laphee koo. Habee salphina inaante waan takka argitanii dhageessaniin beeyni har'a fidee dhufe iciitii cimaa jechaadha. Yoo yaa harka fuune jirra jirtu maamiloota eebbaaf beekootuu fi fayyaa keessan jirtu anis nagahan jira qaxaleen keessan jechaadha masaanunaadha eebboo. Har'a immoo waan salphinnaa fidee dhufe dhugaa haati eebbutuni na arra bilookii na goote jennaani karaa viidiyoo hojjedhee itti ergu dhabe. Gaafan viidiyoo karaan itti ergu dhabuun abbaa eebbuti walii galee iimeelii ishii godhe jechaadha. Har'a anatu poostii godha argitan viidiyoon kun anatu poostii godhaa jira jechaadha. Akkuma poostii ta'een sheerii godha telegiraamidhaanis haa ta'u wayii irra seentee ilaaltu ta'uu danda'a waan ta'eef amma ishii keessa hin baasee jira. Iimeelii kana keessa ishii baasee ani irra seene jechaadha. So har'a viidiyoo kana keessatti maal argitan seetu suuraa isirra argaa jirtan kan argitanii. Haati eebbuutun jechuudha abbaan eebbuun irratti masaanuu fidee minaamin jettee lolaa turte hundi keessanuu ni beektan jedhee yaada. Kaza iimeelii ishii keessa seenee namoota ishiin barreessaa fi turte suuraa kan argitan achi keessaa baasee iciitii ishii baay'ee kana kan hin jedhamne tokko lama jedhee arge. Sinittan hima. Dhugaan eda ishiin sobdee asiin anaane abbaa eebbuun irratti ishii janajjante minaamin jettee amsaaluudhaan lolti malee iciitii ishii anu viidiyoo baay'eetu jira na bira. Yoo viidiyoo baasinaan jettan nan baasaaf garuu viidiyoo sheer godha. Tokkoffaa iciitii san arguudhaaf viidiyoo sheer godhu qabda. Yoo viidiyoo sheer hin godhin maal faayidaan akkamitti argitarree nama muraasa jedhee poostii godhaan. Indee ana feesii kana akkanatti biyuutifuulii monaaliizaa tana akkanatti qalbiin nalaaluuf hisin tolli hin jiru. Sheer godhi viidiyoon kun si bira hogale. Tokkoffaa viidiyoon kun akkasi qaqqabe sheer godhi bira ishii biraan naagaa kara hundaanuu namoonni baay'ee sheeritti godha seentee ilaaltu waan ta'eef ilaaluu hin dandeechu iimeelii kanarra. Iimeelii kana yoo inni deebisee kenneef malee ani keessaa ishii baasee muuluma akka bilbila ishii keessa diileetii godhe jechaadha. Ana biratti banamee jennaan loogaawutiidhaan ishii keessaa baase. Kanaafuu hundi keessan viidiyoon kun akka isin qaqqabeen wanni isin naa gochuu qabdan ishiitti sheer godha. Hundi keessan sheer walitti godha namni maruu dhaga'u qaba. Iciitii haadha eebbuu cimaan na bira jira. Dhugaa yoo dhuguma abbaa eebbuu naa dhiiste isa hiiktee inni ana hin finnu gaa'ela godhannu nu eeyyamte malee ani hin dhiisu kana booddee ishii viidicha gadi hin baasaa jechaadha. Iciitii cimaadha. Ishiin sobdee asirraa zarraaf narratti dhuftee narratti fuudhee jettee na arrabsaa turte malee ishiinuu iciitii meeqa qabdi? Ishiinuu iciitii ciccimaa qabdi laal. Iciitii kanan jedhamne iciitii dhiirota biraa faana abbaa eebburatti akka nama biraa jaalatte kinu akkana anaafisa jidduu seentee adda nu baasuuf xaarti malee ishiinuu iciitii baay'ee qabdi abbaa eebburatti akka walii gaddeemtu viidiyoo baay'eetu jira. So kanaafuu hundi keessanuu amma waan isin gochuu qabdan maal seetanii viidiyoo kana sheer godha. Sheer godha. Namni viidiyoo ishii baay'een na bira jira. Iciitii baay'een dhosseefan. Gaafan iimeelii seenu abbaan eebbuu iimeelii ilaalu edha. Inni hojii ofii malee miskiinni kiyya laal. Keessa deemee ilaalu maayyuu ilaalu ishiin chaatii gooti abbaa argite faana. Irratti waafee meeqa hojjette. Viidiyoo ishee dhiira faanan qabe. Tokko lama waan hin jedhamne iciitii baay'een na bira jira. Kanaafuu viidiyoo kana sheer godhaati namni viidiyoo san gadi baasee onaan jettan gadi hin baasa. Garuu immoo yoo ishiin immoo naamusaan na kadhattee dhuftee bilookiin irraa bantee karaa telegiraamii karaa feesbuukii bilookiin irraa bantee tiniini waan fedhe hoon ishiidhaan jedhu tolee onaan jetti taate hin gadhiisu waan viidiyoo ishii. Garuu har'a yuutuubii ishiin harka jira. Kinoo akkuma amma na laalaa jirtan anumatu gadhiisee har'a yuutuubii viidiyoo asirratti. Anuma tanatu gadhiisaa jira kinoo amma. Viidiyoon kun isin bira yoo gahe sheer godha. Ishiin dhugaa baalageedha. Baalageedha jaartiin kun. Eda kanatti abbaan eebbuu ishii dhiisee anatti as deebi'e na jaallatame abbaan eebbuu dhugaa miskiina kiyya kana. Ana argateeti. Waan inni na jaallatuuf kun anuyyuu iimeelii irraa fuudhe. Isaa jedheen obseef malee jaartii kana qaatan miidiyaa irratti baase. Sababni tokkoffaa haadha ijoollee isaati. Lammaffaa immoo bas waan fe'ilee ta'u laayifii hojii dabarsaniiru waa guddaa wajjin qabanii. Ani bar kabajaadhaan ishii gaafadhee dura ijoollee kabajaadhaan. Nulachuu nu gaha abbaan eebbuu waliin jaalanna waliin jiraannan jedhee nu bira immoo natti qorraa jiran naantiin qorra nu bira isin bireen qorraayii baxaamitti natti qorraa jira dhugaa natti qorra
እና ወደባ ኤቡክ ይብረ ይራደ ከነ ተመደታይ ምን አለበት አያ ሶ akkasin jedheen jecha kabajaadhan nu lachuu waliin jiraanna wal kabanye kinoo fayyoo fi jirraayu argitan fayyoo fi jirraan araaramani jirraan qaroodha sabboontu fide fayyoo fide jidduu taa'e na barbaaddani jedheen yookiin mureen gata jedheen jechaadha waan jala kaazaa jarri jidduu kanatti mureetiniin maasaan teenya lafa ba'urra gaafa jedhan wal araaramanii salaamata waliif fuudhanii sabboontu fi faayyoon akkasii walitti maraman jechaadha. So haati eebbullee anillee kabajaadhaan akkasitti gaafadheen ture dura. Haadha eebbuun araaramna walii gallaa wal jaalannaa wal kabanya. Faayyoon hojii dura zarraaf jettee qabaana dhiisa jettee gaafa jirra sabboontu asteechisee faayyoo asteechisee jidduu ta'e kana taa'e halbee fudhatee bakka kanatti yoo halbee qabee kanatti namuu ramoon araaramtan gaafa inni jedhuun hin araaraman innaante hin araaraman. So haati eebbuun akkasitti kabajaa gaafadheen hin ture. Isheetu dide. Isheen hin ta'u na qalaana dhiisa malee baabanaa koos hin kennu naan jette. Hin kennitu Bilok na goote deemen abbaa eebbuti bilbilee iimeelii ishii naa kenni jedhe fuudhee naa kenne ka inni na jaallata waan ta'eef nan didu inni garaa ittiin na didu hin qabu ka ani iimeelii irraa fudhee viidiyoo isaanii keessa deemee waa meeqa ciiti meeqanna harka galee an aatti aadiseensi keessa dolaara meeqa akka qabdu beeka qoosaan hin jiru himuu moo dhiisu dolaara san dolaara ishii sanuyyuu haakii gochuu nan danda'a gara kiyyatti sheer godhachuu nan danda'a. Garummoo sababa eebbutii jechaan dhiisa malee eebbuun cubbuudha daa'ima dhukkubsattuu waan taate sababa isheeti jechaan dhiise malee dolaara sanuu gara kootti dabarsuu naman danda'uudha jechaadhaan iimeelii ishiin namoota ishiin hin barreessiniif hin jiru warra beekamoo warra kiraaktarii hojjetan warra diraamaa keessatti tawaanaayii hojjetan guutuu faana barreeffama ishiin barreessite waan ishiin jettee walii barreessite keessattuu burukiifaa waan walii barreessan abbaan eebboo doomiseejjii san argee salphina guddaadha. Ani olin baasa ciiti san kanaafu jaartiin kun bilookiin irraa itti viidiyoo hojjettee dhiifama na gaafatte kana ta'uu baanaan angaruu viidiyoo olin baasu qophii irra jira. Ammaa fi iimeeliin ishiin harka jira viidiyoo kana poostii giseen godhu sheer godhaasi anatu godhaa jira poostii ana jechuudha qaqqaleen keessan intala abbaa gadaa intala warra siikoo mandoo intala warra leenjisoo diigaa xaaxaa eenyu nu danda'arinu. So namni jaalalaan abbaa feete qilee gatta jechuudha. Abbaa eebbuu jaalalumaan harkaa baafadhe iimeelii haadha eebbuu jechaadha. Kanaafuu rabbi obsa si haa kennu ka haadha eebboo viidiyoon kun si qaqqabee bishaan dhugi. Yookaan garuu baatee viidiyoon hojjetiin iciitii kee gurguddaa gadi baasuudhaaf an xumureen jira. Amma kanan gadi baasa maaliif haga yoomiti ati. Haga yoomii abbaa eebbuu irratti waan akkana hojjetta. Haga yoomii sobda. Ofii keetii waan akkana hojjechaa gaafa inni na jaalatu immoo jireenya koo diiguudhaaf dhufte wanni soqoleen kun talli soqoleen kun naan jettee na arrabsite. Inna ati kan hojjechaa jirtu kun maal inni ati dhadhaa isa dibaa jirtaa? Ati isa eebbisaa jirtaa? Mee dhugaa dubbadhu. Ofii keenya barnuti dubartoonni ofii keenya waan dhoksaan hojjennu dhiisnetti waan kan dhiirri keenya hojjetu bichaa himuudhaaf asii facce akkana ta'an. Hin ta'u kuni hin ta'uun jedhe. Kana nyaatta jedhe saggaa'e. Inaanta akkasiniin jedha kanaafuu viidiyoon kun akka isin qaqqabeen jaartii sanitti sheer naa godha. Qonjoon hin yaadellam inde narraa miidhagni garuu nan bareeda. Mataa kiyya narraa dhumate garuu haadha eebbututu narraa fixe ta'innaa natti falfalte laata. So kanuma isiniin jedha. Waan dhaggeeffataniif galatooma iciitii ishee akkanani baasu hoon barbaanne viidiyoo hojjettee YouTube ishee irratti dhiifama na haa gaafattu hin deebisaa fi iimeelii ishee bilookiin irraa bantee hojjette nan deebisaa fi iimeelii ishee nan galcha jechuudha bilbila isheetti. Yoo isheen immoo lakkii hin kennu dhiifama hin gaafadhu iimeelii hin kennu jette abbaa eebbuutiin ittiin kenni sirumaa iimeelii jedhaa. Anis anatu asitti fayyadama. Doolaara isheellee akkaawontii kiyyatti as dabarfadha. Wanni ishee adisensi ishee seenee gara kiyyatti dhadhaa jechaadha.
Innaa kanuma siniin jedhaarraaf viidiyoon ani qabadhee dhufe kanuma waan dhaggeeffataniif galatooma viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii siniin jedha kutaa lammaffaanan deebi'a yoo ishiin dhiifama nan gaafatin dhukkeen irraa kaasa ciitii sanan ol baasa jechaadha. Hadha sheer godha viidiyoon kun sibira ga'e taanaan namni kamuyyuu jechuudha. Namni kamuu sheer godhin dhaggeeffattee hin darbiin. Viidiyoo laaltu laayikii harkaan akkanan tuqin hin darbiin. Dhugaa sin abaara'ani. Arrabni kiyya laal gurraacha. Abaareen koo lafan buutu. Kanaafuu laayikii tuqi. Koomantii yaada naa barreessi. Gadhiisi viidichas jettu, ciitii san ol baases jettu, lakkisnaan jettu, dafi koomantii naa barreessi. Kanuma waan dhaggeeffataniif galatooma viidiyoo kutaa ta'an walitti deebinaa. Ciao! YouTube Eebbisa Entertainment irratti illee viidiyoo nan hojjedha jechaadha. Ciitii ciccimaatu gadi dhufaa jira itti qophaa'aa.